Kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Keelloo Miidiyaadha. Nagaan keenya bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu jechaa oduu irraan isinitti hima. Kibba Bahaa Oromiyaa Booranatti miseensonni poolisii riphee lolaa obbolaa lama ajjeesan hidhamuu isaanii gabaafame. Dhukaasa miseensonni poolisii riphee lolaa godina Booranaa aanaa Elwaayee ganda Saabbaa keessatti bananiin obbolaan lama ajjeefamuu gabaafameera. Taateen ajjeechaa kun sanbata duraa darbe akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 5 2017 waaree booda naannoo sa'a 11 akka raawwatame kan himame yoo ta'u, gocha kana poolisii riphee lolaa aanaarraa gara gandaa deeman raawwachuu gabaafameera. Poolisoonni kunneen bakka rakkoon nageenyaa hin jirretti dhukaasa banuun namoota nagaa ajjeesuu hawaasa naannichaan hedduu dheekkamameera. Haleellaa kanaan mucaa durbaa waggaa 14 fi obboleessa ishee abbaa ijoollee ta'e ajjeefamuu gabaafameera. Maqaan namoota ajjeefamanii Xuunnee Bonayyaa fi Deebaanoo Bonayyaa akka jedhaman gabaasni arganne ifoomsee jira. Ajjeechaa kana qaamoleen raawwatan to'atamaniiru ka jedhu bulchiinsi naannichaa qorannaan adeemsifamee murtiin haqaa akka kennamu gabaaseera. Ta'us Oromiyaa keessatti addatti godina Booranaa keessatti namooti nagaan ajjeefamuun haaraa waan hin taaneef qaamoleen waraana mootummaa yakka seeraan alaa akkasii wayita raawwatan seeraan gaafatamanii waan hin beekneef hawaasa hedduu waan quubse hin fakkaatu. Odeessa itti aanuun daballiin miindaa ji'a onkoloolessaatiif waadaa galame hanga ammaatti akka hin qaqqabin hojjettoonni mootummaa himanii. Ji'a onkoloolessaatii kaasee sirreeffamni miindaa akka taasifamu mootummaan haa ifoomsu malee haga ammaatti daballiin isaan qaqqabe akka hin jirre hojjettoota mootummaa wabeeffachuun maddii oduu kanaa Addis Istaandardii gabaasee jira. Hooggantoonni biiroolee mootummaa daballiin miindaa akka taasifamu ibsuun odeeffannoo hojjettootaa haa sassaaban malee ragaan qabatamaan isaan qaqqabe akka hin jirre hojjettoonni mootummaa dubbataniiru. Daballii miindaatiin wal qabatee tajaajilli siivil sarvisii xalayaa hojjettootaaf kennuuf qophaa'uu erga baramee haga ammaatti daballiin miindaa hojjettootaaf taasifame akka hin jirre himameera. Itoophiyaan bara kana imaammata dinagdee haaraa hordofuu ibsuun booda ture hojjetaa mootummaaf daballiin miindaa olaanaa hanga %300 akka taasifamu waadaan galame akka ture. Waadaan kun baatii 4 ol ta'aa akka jiru yoo ta'u, haga ammaa mootummaan waadaa isaa kabajuu hanqachuu isaaf hojjettoonni mootummaa komataniiru. Odeessa itti aanuun manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 11ffaarra gaggeesseen labsii waggootaaf eegamaa ture baankonni biyya alaa damee faayinaansii Itoophiyaa keessa akka seenan karaa saaquu raggaasise. Labsichi baankonni biyya alaa dameelee hundeessuu, waajjira bakka bu'aa banuu yookaan baankota biyya keessa jiran irratti aksiyoona bitachuun gabaa Itoophiyaa keessa akka seenan kan eeyyamudha. Haa ta'u malee investoroota tarsiimowaa biyya alaa baankii biyya keessaa kamiyyuu keessatti abbaa qabeenyummaan isaanii %40 caalu akka hin qabne ni daangessa. Investoroota biyya alaa tarsiimowaa hin taane ammoo qooda dabalataa 7 haga %10 akka qabaatan hayyama. Labsiin haaraa kanaan baankii biyya keessaa keessatti ga'een lammiilee biyya alaa fi dhaabbilee Itoophiyaa lammiilee biyya alaatiin qabaman %49 qofaan akka daangeffamus tumameera. Ga'een hafe abbummaa lammiilee Itoophiyaa jala turuun dirqamaa jedhan. Dabalataanis labsichi baankonni biyya alaa lammiilee biyya alaa akka hojii gaggeessitoota olaanoo gochuun akka hin qacarre ni dhorka. Ta'us namoota Itoophiyaa keessa jiraatan boordii isaanii keessatti akka hammataman kan gaafatu ta'uu ibsameera. Labsiin kun kan ragga'e manni maree ministeerotaa wixinee labsii hojii baankii raggaasisee gara mana maree bakka bu'oota uummataatti erga dabarsee ji'a 6 boodadha. Ji'a waxabajjii bara 2023 keessa mootummaan tarsiimoo damee tajaajila faayinaansii dorgommii biyya alaatiif banuuf taasifamu keessaa tokko ka ta'e waggoota 5 keessatti investoroota biyya alaatiif hayyama baankii hanga 5 kennuuf karoorsuu beeksisee ture. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irraaf qabanne kana fakkaataa akka guyyaa boriin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.